يسري مع صوفت قالوا واي ورم مرت أن مربى كلها أن وانا باهي سرقيرا وان نورمال التدابو او سيكن دبرتين تكتب no واي دابو تيا أكستانا سين دابو سلوتنا لا تيجو أكستي أديو تيجو قاتي سلوتي فكسباتي عصوف تيجو أنا لكي يعني توقفاي إشين أكوبوليت التلا على مالي وأنا كسيساني إشي وريني أكوبوليت تيجا تدانواني ما فما كان كسيشي وارد توارد عليه شاونا مكورمو لاي كالبول يجقرالو أرى نوزي تشرانو لا تلا روبا ده لسولا دام كرا ده أنت ورموما كيتس أكاسيت نما روبا تيجي ورموما كيتفي أكاسيت تفر ده لا جنّا أديما أفاتشو CPD إنقد ولا كيستي فانوني نما فيته أنت سجلت أتفيرتا إنقد بدم بنيون كتاني ممني أمارا كي سجلين الرصا ولا براب جتو تيكوي كيجرا جرا واي أورو مارتي إني كلاراك تيكوي كيجرا جرا ما جمعوني ودن حاساجو أن بيجي كيسنتان كبا أكاكي بيالا كيساتاي كبروادي تانج أنت يبوشا تكراكاي جالس لاجا صداتو يو صدات سبكي موتماني فانوني ولا كيسبتي نما فيت يتيتو يو بوست غوتي موتماني ماكس غوتي رسيدا إن صوبا كرالان صوبا ما درارتي يو أمني تو ما فيني وانا ستي أساجرو سلا يو صدات أتي يو صدات إيش مالي موتمان ولا كيسة تفانو نما فيته أبتامو لمو كنو سجلين تاني واي سي أساري سمتي واي نون أساجر واي فاسي كاربر ما تصير واي فالمتملي وإيرا أكسينا جبسيسان لا واي بكشة فالمتملي أتي واي سبكيتي واي مرجكيتي فالمتوجه أتي مودي رتاتي تو برتي أما كان أبتلت تلون كيس الريمتي سيجي ربر إذا ده متوهرمي كيتي تهيمي يعني مو كسان غداي جانا أوكي no كوني نما كيسو نميا كسي كوني أورما بكابوي أورما يبسو يولا روبا إناري تنام تنا مالوسي نوف تشرانو لا دكان دي سواك روبا ما يجيتات يجرا تاني وجهكم ما سرقوا في تلو سيدورا غالبتي لا لأنه بوليسا كي يتنقبار يرتونا ما فاسيغارا مال نما فتافي مرمين مرجع كيتف مرمي أتي ولا كيسة تفانو نينغدا تنما فيته توي إساف سجلة تأو صدات موتوما صدات نما فتي فالمتاي أجايب ربي أرمو كذي كنا واي موتوما جني يعني واي موتوما جني إيسي واي موتوما جني نكيرا لما أمس وانا استاسا رقافي سقافته واي مجاكنا كساب تلو كيرا ملي واي سياساتنا واي سياسة سوفنا سياساتنا yaada kee baay'ee deeggarsa waa'ee siyaasaa irratti yeroo hundumaa yaada kee nan deeggara daalachaa bira sanaan dhaabadha bar garuu akkas mucaa Oromoo akkas baastee ofii keeti amma kana mana kee keessatti footoo ishee guddistee amma kana akkas haasa'uun kee sirrii miti siin jechaa jira lakka yalla review yoo ta'e በጣም አሪፍ ነው Noi nama Oromoo faarno waliin dhaabbatee Oromoo irratti duulu ta'e irragganna sin jechaa jiraabe. Hin gorsina sanirra hoo darbe irraggataan harmee kiyyaa maaf hin taane osan akkasii hin jiru. Yoo waan nammoo ishii jaalattu ta'e uumaa gochuun hin danda'u. Ani harmee kiyyaa maaf hin taane inni sochaadha nama Oromummaadhaan dhufe faarno waliin dhaabbatee Oromoo irratti duula. Kanaaf ati saba keetiif sagalee ta'e nama dhuunfaa dhiise. Okay, mulee mee dubbaddu ati muddamte jechuun yeellitteerno. Ifama hojiirra wanti jiru fani ganama keessan teekisii si ergeen ture jiban ho'icha tokko hin geenye. Ho'ichi kamin? Okay, yaa ho'ichi.
kush buat ture juga no. Memang busa tau. Ini buat ture. Maalif di kampung. Mau lindem na jadi tenture yo. Agnan mo na nagal suci dan kita. Tinggal cuma Oromo jibbe jira. Enggak bukan nama terkegal sumber baru. Bekau makanan asal tu vekta bukan I think oh one hour aja pakai kamu borong itu ya tarum borong nanti pakai Bella makaba. nisabu kawa Baun dirkama. Maalifi agama agaan irratti argamne. Isu durri mootummaan durri TikTok ittiin hoogganamu. Manni murtii durri TikTok ittiin hoogganamu andu alam gadi dhiifuu qaba. Beekana gaafanna. Andu alam gaafa. kana buat Akkasuma kana ragaan nama kudha shanii ol irratti argame ragaa irratti argame akkamitti naa qaba. Ara namti kita na no. Bahu kama yo basu baate mootummaa kana mana hidhaa cabsanii baasne kana mara baasa. Nama maalitti mana hidhaa cabsitee baasta. dhugaa malee nama hidhuun sirrii miti. Ragaan irratti argameeti በምን አከሚቴን ባስ Kan argame jiru agama Ragaan argame sin jedhamne ragaan argame jedhamne jecha raafuun jedhame malee ragaa kamtu argame. Okay, miin Mala saafu. Polisi wanta ni jedheera bar. Polisi wanta ni jedheera bar. waa'ee poolisiitiif soba haasoftu miidiyaa kanarratti. Laal tokkoffaa wanti eenyu Andu'aalam konsertii deemuu fi maalan jedhamu sun soba. Lammata intalli uf miidhuu fi waan barreessitee xabaqaatu harkaa qaban jedhan sun soba. Kan argate mana keessaa poolisiidha. Waan hunda tan argate poolisiidha. Wanti miidiyaa kanarratti haasa'amaa ture hundi isaatu soba. Waan tokkichi dhugaan keessa hin jiru jechaadha. Tokko kana lammata immoo dubbii kana kireet godheetoo gareetu jira jechaadha. Garee sun sochii Finfinnee keessaa mootummaa kana jala mataa qabateetoo namoota dhuunfaa ta'anii too'i sadarkaa adda addaati irra tan jiranii namoota san maqaa isaanii beekna bakka dhaloota isaanii beekna waan isaan eenyu waliin akka wal qunnaman takkaan isaan beekna jechaadha. Namoota santu ajandaa kana kireet godhanii too'i shira kana dalagaa jiru jechaadha. Ijoolleedhaafis biyya alaatitti ajandaa kana tan ergu garee sanii jechaadha. Innaa akkasitti walirratti duuluu walirratti qabsaa'uun barbaachisaa miti. Yoo walirratti qabsooftan taa'e immoo abbaa miidhamuu ilaallaa jechaadha. Hunduu fira qaba, hunduu deeggaraa qaba, abbaa miidhamuu ilaallaa jechaadha. Akkas taanaan yookaan adabadhaatoo afaan keessan adabadhaa shira keessanirra adabadhaatoo taa'a. Ilma namaati irratti kanu Oromoo taatee Oromoodhaatti waan miit godhe. Alagaan kennaa dubbatu miit godhe mollaachaa. Kanaafi Oromoo taatee Oromoo irratti shira akkasii kana hojjechuun hin barbaachisu jechaadha. Ani bee dhuguma Andu'aalam irratti yoo ragaan tokko argame warri akka miidiyaa kanarratti haasa'amu kana birrii miliyoona tokkoon adabamaa jedheetu qabsiiseen jiraabe. Yoo ragaan wanni miidiyaa kanarratti haasa'an oo dhugaa ta'e ani miliyoona tokkoon adabamaa jechaa jiraabe. Soba addunyaarra hin jirre haasa'u jechaadha miidiyaa kanarratti. Kireet godhanii too sanuu immoo namuma Andu'aalamitti dhiyaatutu kireet godha ajandaa kana jechaadha. Amma tokko obboleessa jedhee justice for kananii jedha TikTokin isaa. Obboleessa ishiiti jedhee tooyi waan inni haasa'u kananiin akkasitti maalii goote maallaqa agasii qabdi maal kana soba sun hunduu soba addunyaarra hin jirre jechaadha. Mee amma Andu'aalam tana hin jibba yoo ta'e akkaawuntii ishiit irratti gala maallaqni Andu'aalam hundi akkaawuntii ishiit irratti gala. Mee akkamitti namni nama jibbu tokko namni waliin kaayyoo qabu tokko akkamitti haadha ofii bareedduu akkasii kan fuudhuu fi tanii qophiirra jiru. Namni nama jibbu akkaawuntii keetti irratti maallaqa akkuma jiruun galcha akkaawuntii ishiit irraa socho'aa jechaadha maallaqni Andu'aalam.
hanga sadarkaa kanaatti ijoolleen kun walitti dhufeenya qabu jechaadha. Shira isaan gidduutti hojjetames nuyi harkaa qabna gara fuulduraatti erga dubbiin murtaa'e immoo eenyu maqaa keessan waamne too eenyu akka taatan isinitti himna jechaadha. Maal akka gochaa turtan. Andu'aalam wanti kun irra ga'uudhaan dura guyyaa torban tokko dura bee ajjeesuu fi karaa irratti halkan eeganiitoo rabbitu isa baase.